Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyarraa kan Hagayyejaa bara 2016ti. Akkuma beekamu Hagayyejaa guyyaa har'aa Oromiyaa guutuu keessatti hiriirri guddaa waamamee gaggeeffamaa ooleera. Hiriirri kun bakka hedduutti milkinaa xumuramuyyuu malee miidhaan illee qaqqabeera. Bal'ina hiriira kanaa hoduu har'aa keessaa akka argataniif gara dassuu duulaatti isin dhiyeessaa. Ani kan isin keessummeessu Dhaabasaa Waaqjiraati. Ittaansees qophiin keenya kaayyoo har'aa waa'eedhuma hiriira kanarratti xiyyeeffata. Duraan dursee kan dhiyaatu oduudha. Oduudhaaf amma gara dassuu duulaatti isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya kan amma dhageessan hiriira mormii Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa oole keessaa kan fudhannedha. Akkam jirtu andaan dassuu duulaatu oduu har'aa isinitti hima. Har'a guutummaa Oromiyaa keessatti hiriirri guddaan godhamaa oole. Mootummaa Itoophiyaa balaaleffatuudhaan Oromoon bilisoomuu hidhaaf ajjechaan nu gahaa waraanni nurraa haa ba'u warri hidhaman haa hiikamanii Oromiyaan ufaa bulchituu waboo fi abaa'oo feena akka jedhu guutummaa Oromiyaa keessatti godhamaa oole. Magaalaan Naqamtee dirree lolaa fakkaachaa oolte har'a guyyaa guutuu dhukaasnii fi mormiin ishee keessa ture. Hanga ammaatti waraanni federaalaa yoo xiqqaate Oromoota 4 rasaasaan ajjeesaniiru. Danuun hidhamanii hedduun isaanii immoo madaahaniiru. Dhukaasni gama lamaatiin dhukaamaa jira jedhu maddeen keenya ijaan argan. Magaalli mormii guddaa fi waraana meeshaa hidhatee konkolaataatiin magaalattii keessa otoo naannamanii argamaniiru. Gimbii fi Mandiitti hiriira har'a godhameen qeerroon 2 rasaasa waraana Itoophiyaa irraa baatee lubbuun isaanii wareegame. Gullisoo Calliyaa fi Ayiraatti immoo uummanni hedduminaan ba'ee alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannifatanii oolanii waraanni Itoophiyaa gara naannoo sanaa cabsee seenuu hin dandeenye jedhame. Duukamii fi Arsiitti har'a hiriira guddaa godhameetiin kan ka'e lubbuun Oromoota 2 wareegameera waraana Itoophiyaatiin. Ambootti waraanni dhukaasa banee namoonni yoo xiqqaate 3 madaahanii mana yaalaa Amboo seenaniiru. Bal'inaan namoota hidhuu fi manarra deemanii nama doorsisuun ture magaalattii keessa. Awadaayee Haramaayaa fi Qobbootti mormii fi dhukaasni guddaatu godhamaa oole. Awadaayee dirree lolaa fakkaachaa turte akkuma torbee darbe keessa. Haramaayaatti barsiisonni yuunivarsiitii Haramaayyaallee hiriira irratti argamtan jedhamanii kan hidhaman jiru. Harar keessatti uummanni har'a hiriira ba'ee qawweetiin bittinfame. Gujii keessa immoo Adoolaatti waraanni namni akka hiriira hin baane dhorke. Shaakkisootti garuu nama guddaatu mormiirra oole mootummaa Itoophiyaa balaaleffata. Wallisoo Gudarii fi Tuqurincinniitti har'a dhukaasa guddaatu godhamaa oole. Jibaat dabalatee hanga Shananii fi Ijaajjifaatti. Burraayyuu Finfinnee keessattis mormiin kun har'a godhameera. Baalee Arsii fi Boorana keessatti hiriira guddaa godhamaa oole. Bakkoota adda addaatii bilbilaan dubbisneera. Meeqursa Qallam Wallaggaa kan Cimmaa Horroo hiriirachi maal akka fakkaatu ture isin dhageessifna. Ammoo gara Naqamteetti dabarree Naqamtee keessatti hiriira guddaatu godhamaa oole. Maal akka fakkaatu achirraatii nama dubbisneerra. Naqamtee adda waraanaa waraanuma keessa jirti amma oolteetuun ta'in keessa jirti. Ammaa namni walitti deemuu hin danda'u magaalicha keessa. Namni 4 du'eeraadha kan ammanuu qaqqabaa jiru. Mucaa tokko kan ajjeese poolisii Ifaa jedhamu kutaa magaalaa lammaffaa irraayiiti. Naqamtumaa? Naqamtee kutaa magaalaa lammaffaa. Achitti kan ajjeesadha. Amma reeffi 3 immoo karaarra jira. Amma warri kaan immoo saala galaniiru. Amma akkatti walitti adeemanii jira ta'an tokko amma walitti adeemuun hin danda'amu. Magaalaan adda waraanaa jechuun hin danda'ama. Uummata hedduu ba'e hiriira irratti. Uummata hedduu ture. Baadiyyaa irraas namni dhufeera. Baadiyyaa karaa cufanii turan akka Naqamteetti naannoo Soorgaa kallattii adda addaa irra karaa magaalaa Naqamteetti seensisu hundumaayyuu cufanii jiru ammayyuu. Uummanni garuu kanuma cabseeti kan inni galee gaafanneeru
toksiitti bananii toksiin banamee toksii amma nan jedhametti banamee jaarsolii dhabaniiru jaarsoliin gurguddaa magaalaa kana keessa jiranii kallattii adda addaa irra namootni dhabaniiru eessatti akka dhabni nama eegatirame amma daabbaasuun baay'ee rakkisaadha namni walitti adeemaan jiru amma sa'aatii ana. Mee namuma yaadattan jira amma maqaa ragaadhaaf nama hidhaman keessaa maqaa? Abbootiin gadaas hidhaman jiru kan jedhamu nu gahaa jiru. Boknaatti hidhaniiru kan jedhamu jaarsa guddaadha. Kallattii hundumaatti ijoollees ta'ee dubartiin hundumtuu hidhamaa jiru kallattii adda addaatti. Waraanni guddaa jira Naqamtee keessa akka addaatti dabalame moo osuma duriiti? Addadha malee addadha. Dhukaasni banamu kun gama tokko qofaan immoo gamaan biraan illee deebii kennuu jira jechuudha. Amma Naqamtee dhukaa guddaa keessa. Beekamu kallattii daddarraan tokko eessarraa akka tokko beekamu humna hidhateetti gadi kan jedhu kaasaa jiru isaanii humna hidhateessi nuyi argaa hin jirru. Toksiin garuu toksiin kallattii tokko kophaa waan fakkaatu natti fakkaatu yeroo ilaalaa jirutti kallattii tokko kophaa natti fakkaatu. Amma Naqamtee maal fakkaatti magaalli ishee? Toksiidhaan guutamtee jettan masaatiin toksiidha garritti deemee miliitarii irraa kanas socho'u miliitarii konkolaataa humna waraanaarraa kanas kan socho'aa jiru Naqamtee keessammaa yeroo ammaa. Walii gad fiigaa jira waraanni jechuudha meeshaa hidhattee konkolaataarra. Meeshaa hidhattee miliitarii qofaadha. Makalaakaa poolisii warri jedhaman uffata miliitariitti uffatanii miliitarii naannoo Oromiyaatti uwwisanii ta'an isaanii humna waraanaa makalaakaa humna waraanaa ittisa biyyaa isaan bobbaasanii poolisii otoo hin ta'in kan hojjetaa jiru humna waraanaa biyyattiitti kan hojjetaa jiru uffata poolisii naannoo Oromiyaa uffatee jechuudha. Konkolaataan immoo Naqamte keessa bahu darbaa jira moo dhaabbateera tajaajilli geejjibaa Naqamte keessa? Socho'aan jiru tokko gaariin socho'aan jiru magaalaa Naqamtee keessa sa'aatii kana gaariin socho'aan jiru gaariin konkolaataan. Qellem Wallaggaa keessatti Gullisoo, Calleyaa fi Ayiraafaa keessatti hiriirri guddaan godhameera. Achitti garuu kan injifatee galee uummatadha. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo fannifamee oole. Waraanni Itoophiyaa cabsee itti seenuu hin dandeenye jedhameera. Achirraas nama dubbiseera nama haala isaa nutti. Dhukaasa banee jira. Dargaggoon kallattii afurii wal ijaaree uummanni akka wal qabatee dura dhaabataatti jira. Amma ammaallee dargaggoon qabbanoomne akkuma kanaan mana uummataarra deemtanii dargaggoon kallattii adda addaatiin duwwaa tokko dargaggoon naannoo kiliinikii jedhamu dargaggoon naannoo kunshaa jedhamu kallattii sadiin wal ijaaree walitti qabamee dhaadannoo dhageessisee diina dura Paartii walakkaarra taa'ee bashiin itti kaadee naatiin deemu sitti wareegama barbaachisu kaffallaa dhaadannoo keenya dhageessinaa hidhaan nurraa dhaabbata hojjetaa nurraa dhaabbatu hidhamtoota hiikaman jennaan maanguddoo kadhatteetu maanguddoo waraanaa fi dargaggoo gidduu humni fatama daraashee Oromiyaa seenee dargaggoon kun bifa tooftaa danda'an akka isaan miliqanii dirqama isaanii ba'an malee jarri kun ajjeesuuf murteeffattee jedhee jaashonitti jaashonii haala kanaan kallattii dandeessanii tooftaa uumaa jijjiirratti fufaannaan. Dargaggeessuma qofa moo kan bahee silaa har'a Gullisootti uummanni illee kan magaalaas kan baadiyyaas irratti qooda fudhateera hiriirratti? Uummanni kan magaalaa qooda irratti fudhateera. Aanaa Gullisoo naannoo Callee irratti uummanni asirratti walgahii alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka sadii dhaabee amma ammaatti illee magaalaa sana seenuu hin dandeenye. Calleyaatti uummanni baheetu alaabaa abaa'oo dhaabee waraanni immoo akka ittiin seenne dhorkee? Naannoo sana dargaggoo Gullisootu naannoo hidhaa galaana gommii jedhamu irratti karaa kutee daangessee achitti ilaala kanaatti fufee jira. Waraanni Itoophiyaatti seenuu hin dandeenya cabsee jechuudha. Waraanni Itoophiyaatti seenuu hin dandeenya hanga amma sa'aatiin adiitti kanaatti ammaan kana jaalala jira xiqqaa fudhatanii bobbaanee waliin turre bilbilaa waliin ture amma ammaatti hundi tokko hin seenne gaara guutee jedhamutti dargaggoon magaalaa Gullisoo irratti karaa kutee karaa cufee diimutti ishee jira. Hirmaannaan uummataa akkam ture hiriira irratti naannoo Gullisoo fi naannoo Calleyaa kana dabalatee hulaa sanarraan? Haati mucaa ishee daa'ima qabatteetu baate bara Gullisoo irratti amma fakkeenyaaf wanni iji kiyya arginu. Haati dhimma ishee daa'ima mucaa xiqqaa qabatteetu baate akkasitti kan isaan ta'anii inni itti marseenyaan karaa walakkaa ta'anii wareegamna malee miila hin jedhanii kan isaan dhaadannoo dhageessisaa turan. Naannoon biraa mee Gullisoo fi Calleyaa malee hulaa sanarraan magaalonni yookaan aanaan biraa irraa quba qabdaa? Aanaa gosaa magaalaa Siidaa Kobbaraa keessatti dhaadannooleen hundi dhaga'amanii humni waraanaa osoo hin dargaggoon Gullisoo karaa kutee afaan achiin darbine karaa kutee dhaadannoon dhaga'amanii alaabaan adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee dargaggoorra naanneessite dhaadannoo dhageessifatee nagaan amma xumuran itti galeera.
Amma akka walii galaatti naannoo Gullisoo kana naannoo Boojii kana dabalatee uummatatu har'a injifatee gale jechuun danda'ama ree? Akka aanaa Boojii magaalaa biyyaatti uummatatti injifatee akka magaalaa Gullisootti ammallee injifannoo kan uummata Oromooti. Ammaatti biyyi dhufaaf malee namni tokko irratti dargaggoon garuu kallattii hundumaan itti fayyadamaatti jira. Waraanni kun kan federaalaa moo kan Oromiyaati? Kan Oromiyaa uleedhaan deema. Qawwee harkaa fuudhani moo? Qawwee harkaa fuudhanii makkalaaqaan garuu hidhannoodhaan kan inni deemu. Waraanni tajaajiltoonni Oromiyaa immoo uummata waraana gidduutti danqamaatti jiran yeroo kana. Namarree inni garuu isaan. Namni tokko hin qabamne akka magaalaa Gullisootti akka Ayiraatti akka Fiigaatti kallaan hagammaatti seenuu dandeenye. Illee amma galaa gara sanatti socho'aatti jiru. Akka magaalaa Mandii yoo fudhattee gabaa Arbii yoo fudhatte Qallammoo Wallaggaa magaalaa Ginduree yoo fudhatte qeerroon wareegama kaffalanii hin jiru. Jaallan waliin kan fudhannee ba'ame hanga galii geenyetti kennee kan ergu keenne wal beekna. Jaallan kun ammallee hamma bilisummaatti akka isaan malatti hin galle dhaammate. Uummata Oromoo biyya hambaa jiruun immoo ammallee deeggarsiisaniif gargaarsisan kan keessanii fatanii kan Oromiyaan bilisummaatti itti murannee kaane irraa duukaa hiriiraa waraana bilisummaa Oromoo gaariin Oromiyaa keessa jiruunis immoo jabaadhaan qaqqabaa. Qeerroon biyyaa wareegama kamiifuu isin faana jiraanaa jedhaani. Amma Gimbii faatti Mandii faatti wareegama kaffalanii jirte ka duraati moo har'aadha wanti kun? Haqa ganama kana jaallan wal erguu fuunee baana Gimbii irratti yoo jaalli akka wareegame takka irraa faaruu kan erguu waareffannii waan jedhan takka kana wareegu. Gimbii irratti maqaan isaa eenyunni? Irreessaa baadudha. Maqaan qabduu mataa qabduu jaldeeni. Kabiraawo Mandii faatti moo bakka biraatti moo isatti wareegame har'a? Akka Mandii irratti irreessa Mandii irratti wareegame. Namni biraan? Namni biraan Mandii irratti taasaa miseensa haatee Oromiyaa fi ammaaf yaaduu qabda. Amboo keessatti uummanni baadiyyaa fi magaalaa kallattii hundumaan itti seenuu jalqabe ganama ka'ee hiriira karaa nagaa bahuudhaaf garuu waraanni dursee dhukaasa waan baneef uummata gargar bittinsanii namoonni 3 madaanii mana yaalaa seenaniiru jedha kan achi ture ijaan arge. Akka jirutti uummanni gamaa gaafa istaadiyomitti wal ga'uudhaa qabu akka uummanni waliin geenye godhanii tumaan godhanii keessa seenanii agaajiidhaan toksinitti baname adda gabaachuu seenanii uummanni jideetu walitti karaa ganda duwwaa 3 durii karaa ganda duwwaa 4 durii karaa goosuu jedhamu karaa durii karaa daandii wancii karaa Addis Katamaa karaa duwwaa 6 karaa duwwaa 5 durii akka jirutti dhaabbanni dhageessifamaa jira. Amma jechuudha dhugaasa si dubbisaa jiru kan. Amma dhukaasa jiru dhukaasa dhagaamaa jiru. Uummanni hedduudha qabee baadiyyaadhaa dhufaniiru. Baadiyyaadhaa dhufaniiru uummanni akka asfaaltii irratti walitti hin geenye konkolaataa adda addaatiin agaaziin humnaa ol magaalaa keessatti ni jedhee asfaaltii keessa akka isaan waliin qabame akka jirutti akka isaan iddoo tokkotti dhufu. Dhukaasa irratti bananii amma ammaatti namni 3 rukutamee hospitaala seeneeru. Daa'imman immoo nama guddaa laata warra rukutaman rasaasaan immoo dhagaadhaan. Jechuun ijoollee dargaggoota rasaasaan rukutame. Kan rukute immoo agaazii rukute. Agaaziitu rukute. Gara biraa godina sanarra quba qabdaa naannoo Gincifaa kana. Karaa walisoos mormii ulfaataatu gaggeeffamaa akka jiru kanneen qaba Gincifaa akkanuma. Gudaree akka walitti qabnee achitti baasatu jira. Gonchinni as ganama dhufaasaa turani. Jibaat kan jedhamu akka jirutti yalla mormiirra jiru. Kanuma kana keessa jira. Malee uummanni akka jirutti qophaa'ee egaa gabaan hin jiru waa tokko hin jiru namni karaa deemu hin jiru kanaaf kaleessa qophaa'ee hiriira kana irratti argamudha. Humnaa nama dhufaasaadhaan nama nagaarratti meeshaa akka diinaatti uummatatti. Burraayyuu keessatti illee hiriirri guddaa wal fakkaataatu godhamaa oole achirraas nama qabna. Burraayyuu naannoo ishee ganama sa'aatii namarraa eegalee gara Finfinneetti kallattii 3 imaluu yaalamee turame garuu Burraayyuu ga'eetu naannoo Aanni Diimaa kan jedhamu jira bakka sanarraa fi sadaffaan immoo Kattaa bakka jedhamu kallattii 3 kan gara Finfinneetti deemamuuf yaalame. Egaa Finfinnee garuu qaame booddee waraanni dhufeetu addaan akka absiitti godhee gariin gara Finfinnee deeme. Amma wanaayyuu achuma keessa sochiirra jira namoota haara kanatti gadhiisaa jiru garii irratti tokkosaa jiru garuu ijoollee namoonni addaan hin baasu.
Buraayyuu keessatti amma hiriirri godhameera jechuudha har'a. Godhameera amma jiruun waan badummataa uummataa Uummanni hirmaateera moo dargaggoota qofa? Jiraattonni magaalaa? Uummanni hirmaateera malee. Baadiyyaanis? Kayyoo bakka sadiittidha kan uummanni hirmaate Amboo bakka jedhamu jiru. Naannoo Ashaamiidhaan jiru achi immoo Aanni Diimaa bakka jedhamu Buraayyuu keessaa jechuudha. Amma immoo Harargee Bahaatti dabarra. Harargee Bahaa aanolee adda addaa keessatti magaalaa Harar dabalatee hiriirri godhameera. Nama nutti muqamna achirraas. Magaalaa Harar keessa gargaarsii gahaa jira. Uummanni gargaarsii gahaa jira. Waraana diigee? Waraana kana galee. Waraana naannoo moo kan federaalaati? Kan federaalaa boori naannoo keessaa boori jedhamu fakkeenyaaf magaalaa Hawwata Dabbalcha Haramuu Haafi naannoo Haafi hundaayyuu naannoo Oromiyaa harka keessaa fudhanii warra federaalaatti madamee agaazii fi federaalota makalaasaa kan nuti jireenya. Har'a jechuun? Guyyaa adda addaa nuti nyaanii abbootiin jaartota manaa gadi duraa kun warra yeroo jiru immoo dargaggeessi namichi uffatan muka irratti fuudhanii deemaa poolisoonni Oromiyaa immoo uffata boqqanii manatti galan. Namni hidhamee yookaan madaa'eeru jira amma Harar keessatti har'a? Harariin namatti hidhamee fakkeenyaaf nama uffata aadaa abbaa uffata aadaa haadha isaa jedhamu tokko isa qabanii reekure nama dargaggoota kaawwan immoo hedduu qabanii galii ammoo baay'ee galii magaalaa Dabbalchaa akkasuma warra Wadaan Harammaa akkasuma lekcheroota qabanii hidhanii. Maqaa barsiisota yookaan lekcheroota Harammaa irraa hidhamanii kan beektu jira? Hiriira irratti arganii qabanii hidhani moo manumaa qaban? Lakki hiriira irratti qabanii beeksadhaan nama hiriira irratti qabanii hidhanii Wanti jettu kun akkuma walii galaatti Harargee Bahaa keessa naannoo Harammayaa Dirree Dawaa naannoo Awadaa ifaa kana dabalata jechuudha nama hidhuun kun har'a guyyaa guutuu. Namni du'ee jira amma ammaatti? Kan madaa'ee garuu jira rasaasaan? Kan kana godhu waraana federaalaati jechuudha bakka hundattuu? Maal jedha bulchiinsi godinaa ammoo yookaan ka'aanaa? Uummanni baadiyyaa akkam ta'e amma deebi'ee dacha'ee gale moo kan magaalatti bobba'e kun harka duwwaa ture moo innis meeshaa qaba? Tayyee akka walii galaatti amma Harargeen Bahaa har'a rakkoo keessa oolte jechuudha. Waraanaa wararamtee oolte jechuudha. Poolisoonni Oromiyaa meeshaa isaanii lafa kaa'anii jechuudha. Gama mootummaa fi qabeenya irra moo miidhaan ga'ee jira? Gaaffiin keessan kan maal jedhu ture? Gaaffiin keenya warri dhamnaa hiikamanii Oromoon biyya keessatti mirga addaa biyyoonni argachuu qaba. Uummanni Amaaraa miidhamuu qabanii uummanni walqaa'insa mirga qabummaa argachuu qaba. Poolisoon mirgi isaa kabajamuu qaba. Uummanni Oromoo mirgi isaa kabajamuu qaba. Oromoon Oromiyaa irratti utuu dubbachuu qaba. Kanuma gaaffiin isaanii Baqqalaa Garbaa hiikamuu, Dajalee, Olaanaa, Olbaanaa hundi isaanii hiikamanii. Finfinnee keessatti hiriirri kun har'a godhamaa oole. Namoonni reebamanis jiru. Haala Finfinnee immoo namoota lama qabna kan nutti himan. Naannoo Madagaar bakka Beessa Dabaree jedhamu sanarra lafa lamman tokko naanna'amee sirbamee namoonni dhaadannoo dhageessisanii saboota dhufanii tura kan isaan tumuutti ka'anii. Warra baadiyyaa irratti qofatoo hin taane warreen Finfinnee keessa jiraatanii fi warreen naannoo Finfinnee jiraatan baay'ee isaanii magaalaa Finfinnee keessa. Maal qabatanii ba'anii har'a harkatti fa'aa maal jedha dhaadannoo isaanii? Warri jedhaman hiikamanii Finfinneen kan Oromiyaati afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u abbaan biyyummaa keenya nuuf mirkanaa'u kanaaf kan kana fakkaatanidha baay'ee isaa. Saboonni biraas irratti hirmaataniiru jechuudha Oromoo qofa miti Finfinnee keessatti. Jechuun akkuma ilaalchaatti dhufan malee yeroo dhaadannoodhaanii afaan Oromootiin sirbamee dhaadannoon afaan Oromootiin kan inni godhan.
Garuu namoonni sabni biraa irratti hirmaataniiru. Hirmaatanii baay'eedha malee namni baay'ee ture jechuudha. Namni hidhame namni madaa'ee yookaan namni du'ee jira jechuudha Finfinneetti. Namni du'ee jiru namni ulee wantoota malee. Kan hidhame garuu baay'ee. Mee nama si bira jiru rukutamee kanan dubbisametti naa kenne. Akkam jirta baga lubbuudhaan baate? Amina akkam jirtu? Nagaa. Eessa kee rukutanii hiriira irratti? Artabooti kan rukutame. Rasaasaan immoo maaliini? Rasaasaa miti rasaasaa amma sana hedduu kaafne. Mukeeduma gurraacha pilaastikii baattuu sanaan rukutan. Poolisiidha moo waraana federaalaati? Poolisiidha akkuma nu jalqaba ijoolleen baay'ee taane iddoo sadarkaa waa'ee kana seenne. Homaatu jeequm gidduu hin jiru tuma nu nagaadhaan gadalloo geessisnu walitti nu marsanii nu eeguu eegalanii. Illee baay'ee miidhamtu jiru gaangollee xiqqoo laayyuu. Kan miidhaman jiru jechuudha guddaa. Ijoollee baay'ee kan mataan dhiiga jira baay'eedha ijoolleen wali argina gaan walirra tuulamne walirraa lubbuudhaan baane ofiisu. Baay'ee turtanii irra hiriira irratti. Baay'ee turre uummanni gammadee walitti makamee hin dhumne beektaa naannoo ijoollee kan jalqaba keessa seenne ijoolleen baay'eedha garuu uummanni itti dabaluu jalqabu nama sabatti dhufu daangessanii nama warra hiriira jalqaban immoo walitti makkanii beekuu jalqaban. Amma namni qabame eenyu fa'i beektaa ati si biraa yookaan namni madaa'an fa'a? Addaan hin baafanne gaammallee jechuu addaan baafanna jira. Silaa har'a qophiin keessa maal fakkaata ture hiriira kanarratti naannoo Finfinnee yeroo jirtan? Wanta Finfinneetti qophiin jiru baay'ee gaariidha. Ulaan irraa hin dhufamuu yaalamin hin jiru daangessaniitu achitti hambisan malee. Ulaa hunda naannoo Finfinnee Oromiyaa irraa seenurraa namoonni deemanii ka'aniiru humnuma jirutti achirratti daangessanii mana makamne baranna. Baalee roobee dabalatee aanaalee adda addaa godinichaa keessatti hiriirri guddaan godhamaa oole. Kan baalee roobee kana fakkaata. Dhaggeeffattoota keenya godinoota adda addaa immoo bilbilli nuu seenuu waan dideef argachuu hin dandeenye garuu oduun karaa adda addaa nu ga'u Oromiyaa guutuu keessatti hiriirri kun akka itti fufaa ooledha hidhaa fi ajjechaa isinis akkasuma. Oduun har'aaf qopheeffanne kanumadha. Sagantaa keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Sagaleen kun Oromiyaa lixaa Jimmaa Arjoorraa kan dhaga'amu sagalee dargaggoota Oromoo kan gaaffii uummata Oromoof keessaa qabu. Mootummaa qawweedhaan uummata bulchuudhaaf yaalii godhuuf hin bullu gaaffiin uummata Oromoo bilisummaadha kan jedhu dhaamsisaanii. Dargaggoonni kun kutannoodhaan baanii waraana hamma funyaanitti hidhatee dhaabbatu fuuldura karaa nagaa ba'uudhaan gaaffii mirgaa dhageessisan. Guyyaarraa akkuma beekamu diddaan kun Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffame. Ragaaleen adda addaa akka ibsanitti hiriirri kun magaalota xixiqqaa amma gurguddaatti Oromiyaa keessatti magaalota gara 250 ol keessatti gaggeeffameera. Hiriira kanarratti dargaggooti, dardarri, shamarran akkasumas maanguddoonni haadholiin irratti hirmaachuudhaan gaaffii uummata Oromoo kan barootaaf gangalachaa yoo nagaye sagalee tokkoon baarraa, kibbarraa, lixarraa, giddugaleessarraa akkasumas kaabarraa dhageessisaniiru. Uummati Oromoo jaarraa tokko oliif gabrummaa jalatti kufee gidiraa argaa inni turee fi akka waliin dhageenye taasifamaa kan ture yeroo ammaa kana keessa qabsoo gaggeeffamaa turee fi jiruun akkasumas haalota aanja'anitti fayyadamuudhaan uummatichi karaa hundaan wal qunnamuun sagalee isaa iddoo tokkotti guyyaa dhageessise. Guyyaa seena qabeessa kana hiriira gaggeeffame kanarratti ilmaan Oromoo bakka jiranirra gaaffii isaanis mallattoo gaaffii isaanis fedhii isaanis ifaan mul'isan.
gaaffiin ummatichaa bilisummaa ta'uu haqa ta'uu dhugaa ta'uu namuu sagalee isaa bakka hundatti waan dhageessisaa jirurraa ifatti mul'ata. Kanneen hidhamanaa hiikamani kanneen ajjeefaman gumaanaa kaffalamuuf kanneen lafti isaanirraa buqqa'ame lafa isaanii seeraan beenyaanaa kennamu warreen nama ajjeesan seeratti haa dhiyeessu kan jedhu gaaffii haqaa fi dhugaa akkasumas gaaffii seeraatti kan qabatanii ba'an. Dargaggoonni kun humna ho'aadhaan fedhii guddaadhaan ba'anii wanti isaan karaa nagaa gaafatan mootummichi waggoota 25 guutuu ummata fixaa ture karaa nagaatiin deebi'aa kennu kan jedhu otoo hin taane gaaffiin ummatichaa karaa nagaatiin dhaga'ame yaadannoo hubannoo fi walta'umsa waliigalaa argatu kan jedhuuni. Gaaffiin ummatichaa Oromiyaa lixaa keessatti dhageessifame Harammaa Oromiyaa ba'aa keessattis bifuma wal fakkaatuun dhageessifame. Gaaffiin ilmaan Oromoo kun bakka hundatti bifa wal fakkaatuun kan dhiyaates gaaffiinsaa hundeedhumaan gaaffii wal fakkaataa fi gaaffii bu'uuraa waan ta'eefi. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii ofiin of bulchuuti. Gaaffii mirga namoomaati. Gaaffii eenyummaati. Gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffiin kun immoo callisee kan ka'e otoo hin taane humnaan waan irraa fudhatameef gaaffiin kun akka deebi'uuf abbootii Oromoo irraa eegalee haawwatiin Oromoo waggoota dheeraadhaaf qabeenya isaanii lubbuu isaanii fi waan qaban maratti wareegaa waan yoona ga'anii fi dhalootammaa harka ga'eefi. Gaaffiin kun ammallee Oromiyaa mara keessatti bifuma wal fakkaatuun qillisa. Dargaggoonni Oromoo godina Jimmaa Qeebbeerraa sagalee isaanii akka kanatti dhageessisuun gaaffiin kun gaaffii bu'uuraa ta'uu ammas irra deebi'anii guyyaarraa mirkaneessan. Stop killing Oromo people! Stop killing Oromo people! Abbaan biyyaa! Abbaan biyyaa! Oromoodha! Mormiin Oromoo kan baatii 9 guutuu roga adda addaatiin Oromiyaa keessatti bifa garaagaraatiin gaggeeffamaa ture. Lubbuu dargaggoota Oromoo 600 wareegee jira. Qabeenya hedduu manca'eera. Namoota hedduu ammallee hidhaa keessatti argamu. Hiriirri guyyaa har'aa Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffames gaaffii ummatichaa gaaffii waloo ta'uusaa mirkaneessuufi. Ummata Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti sagalee tokkoon dhaadannoon inni dhageessisaa ooles dhimma kanaaf ragaa guddaadha. Waa hunda caalaa gaaffiin ummataa haa kabajamu kan jedhu dhaadannoo isaanii Oromiyaa mara keessaa dhaga'amaa oole. Hiriira guyyaa har'aa keessatti dargaggoonni Oromoo magaalaa Shaashamannee, Arsii, Nageellee, Roobee akkasumas Itayaa dabalatee magaalota xixiqqaaf gurguddaa naannoo san jiran keessatti gaggeeffame haaluma kanaan sagalee jabaadhaan gaaffii uummata Oromoo ifatti dhiyeessaniiru. Hiriirri
guddaa Oromiyaa magaalota 250 keessatti guyyaa har'aa gaggeeffame kun akkuma sagalee Oromoo ifatti baasee mul'ise wareegama ulfaataallee baasiseera. Magaalaa Naqamtee keessatti ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatame hedduu suukkanneessa. Magaalaa Mandii keessattis dargaggoota Oromoo irratti rasaasti roobsame kan biraan darbamneedha. Magaalaa Hirnaa keessatti, Awwadaay keessatti, magaalota biroo Oromiyaa keessattis tarkaanfiin mootummaa wayyaaneen fudhatame tarkaanfii gara jabeenyaan guutameedha. Tarkaanfiin kun kan hubachiisu mootummaa wayyaanee akkuma qawweedhaan bara bittaasaa dheereffate lubbuu ilmaan Oromoo galaafachaa jiraachuudhaan murteeffachuusaa agarsiisa. Ilmaan Oromoo immoo gaaffiin isaanii wal fakkaataa ta'uu dirreetti ba'uudhaan mul'isaniiru. Haa ta'uti gaaffiin ilmaan Oromoo kun ammallee karaa nagaadhaan kan deebii argatu fakkaatu. Ilmaan Oromoo hammamuu karaa nagaatiin baanii sagalee isaanii dhageessisan mootummaa wayyaanee kan sarmu ta'een argamne rasaasasaa addaaf laphee ilmaan Oromoo irratti naqee ifatti gara jabeenya isaa mul'iseera. Ilmaan Oromoo akkasumas uummata Oromoo hireen isaan qaban sagalee isaanii wal taasisanii humna wal madaalaadhaan mootummicha simachuu qofaadha. Hidhamtoonni haa hiikaman! Hidhamtoonni haa hiikaman! Hidhamtoonni haa hiikaman! Sifalolo Oromoo narrangatu Oromiyaa keessa kummaani baana Qabsoo malee nargatu